Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jaljalatti argamtan nagaan kuma bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eeggan egaa ka harallee barumsa bareedduu takka waa'ee meeshaaleetiin wal qabate qabadheen kara keessan dhufe akkasuma meeshaalee kana gorsa wajjiniinidha jechuudha kanan qabadheetoo dhufe as keessatti barumsa guddaa argattan jedheen abdii qaba. Egaa ka viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatina. Warroonni chaayinaal ayyaantu asallaatti faarawaa isaa kan gargaaratan sabiskiraayibii godhuu maatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo yaada qabda saanduqa koomentii jalatti naa barreessadha. Qeeqas warri qabda welkaam sodaa tokko malee barreessuu dandeessanii isiniin jedha akkasuma wanti isiniin galle hoo jiraate akkuma tanaan dura nagaafachaa jirtan kaan malee nagaafachuurraa duubatti hin deebina isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo jajjabinaan na bira dhaabbachaa jirtan hedduu tokko galatooma. Dhugaa kanan isiniin jedhu ol waa'ee keessaniif onnee kiyya keessa jirtu kabajamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa dhugaa dubbachuuf hordoftoonni koo baay'ee ijoollee naa'umsa qabdu ijoollee yaadni bilchaataa qabdanidha. Sababbiin isaa wanti isin namaa barreessitan ilaalchi isin naaf qabdan baay'ee waan adda ta'eef dhugaa yoomuyyuu isiniinan boona dhugaa ijoollee Oromoo yoomuu isiniinan boona naaf jiraadha. Isiniin jechaa ka meeshaalee elektirooniksiiti kanan qabadheetoo kana keessa dhufee hatta kaawwiyyaan akka ba'u aga ba'uttidha jechuudha. Kaawwiyyaa bishaanitiin aga ba'utti gatii salphaa ta'edha. Baannee hoggaa galluun arga ka yeroo baay'ee jechuudha kaawwiyyaa faallee finnee dhufna isa kan bishaan itti ho'isnu kana baay'izawee duraan jechuudha inni achitti birri 29 waan akkasii fa'aadha. Asittis immoo birri 29 hoggaa zarazartan meeqata amma saninuyyuu hin jiru ka. Hoggaan achi jiruun akkas isin jechaa jira malee asitti illee birrii xiqqoodha. Hunda isaatiyyuu tartiiba isinitti hima. Erguyyuu naqinan piikcharii isaa wajjin isin teechisa. Gatii isaa jechuudha. Warroonni eelee bakka bakkatti socho'atu elektiriikiidhaan tolfamtu eelee xiqqoo taate xarabbeezaa bakkuma teessanitti teessanii osoo dadhabiitti tolchuu dandeessan warri nagaafattan jirtan akkasuma kan maashinii isaa akka qamashaa moo maal hojjetu warri nagaafattan jirtan. Hunda isaatu as keessatti isin qabadhee dhufeetoo jira siriindarii waliin nagaafattan jirtan gaazii isaa wajjin hunduma isaatu iyyuu qabadheen kara keessan dhufeetoo jira jechuudha. Deebii tokkoon viidiyoo hojjedhe irratti dabalataan isin ibsaatoo jira jechuudha. Piikcharii isaa teechisa piikcharii isa jiraatti jechoo fi barreeffama wajjin jechuudha. Sababni isaa keessattuu siriindarii ijoollee baay'een nagaafate siriindarii irratti waan ana dubbachuu barbaadu jiraate taana akkasuma bootaa bittaa gaafa nageetoo gaafadhuun gaazidha lambuuba gaaziitii wajjin nagaafattanii garuu isa gatii isaa siniifan teechisaa akka gorsaatitti waliin dubbachuu barbaadu jiraate taanaan gaazii gaafa barbaacha deemtan yookaan dhumee eessa dhattu tootaalii deemtan jechuudha yookaan bakka makkafaafaa yookaan bakka maaddayaa deemtaniitidha jechuudha kan itti guuchisiistan jechuudha qilleensa. Garuu kun adagaa baay'eellee qabaachuu danda'a. Nuti ijoolleen keenya baay'ee waa daffaru daa'imti xiqqishuun jechuudha. Ijoolleen biyya keenya akka kan biyyoota ormaa sanii miti daaddeedhaan deemanii too goroggoruu danda'u akka gorsaa ittiin dubbachaa jira kana jechuudha. Garuu filannoon mataa keessaniidha. An akka gorsaa itti kanan dubbachaa too jiru. Ijoollumti jabduu taateyyuu maali jedhanii waa qofforuu jaalatu biyya keenyatti. Ogummaa wayii barbaadu ijaa ta'eef jechuudha. Sababbiin isaa biyyoota biraa teknoolojii wajjiniin guddatan waan ta'eef wantoota balleessu hundaayyuu guddinuma isaanii wajjiniin deeme tolchanii beeku. Amma yeroo nuyi mana namaa keessa hojjennu daa'ima waggaa lamaatii fi waggaa wal bira qabnee tolaallu wanti itti saalfannu baay'ee jira. Ijoolleen isaanii amma waa'ee moobaayilaatii miti laaptoopbii waggaa 4 waggaa 5 gizee ga'anii xumuranii jiru jechuudha. Yeroo kan baratanii akka nama jechisiisu dirasii nama geessisu maaliif isaan haalli isaanii hundi teknoolojii wajjiniin waan ta'eef iyyuu mana ofiitti waggaa waa galchan ijoolleen isaaniitti siqan. Nuyi garuu ijoolleen keenya waa goroggoruu jaalatu. Daa'imuma xiqqishuu daaddeedhaan deemuu qabdirraa kaatetu jechuudha. Kanaafiyyuu akka gorsaatti kanan ani dubbachuu barbaadu siliindarii odoo elektiriikii ta'e warri achitti gaafadhillee akkasnaan jedhanii filatamaadha. Odoo elektiriikii ta'e warri hojiidhaa barbaadan hoggaa jiraatan ta'e utaagaazii hojiidhaa barbaadan hoggaa jiraatan ta'e jeneetara galchuun ni danda'ama. Wamaa tokko rakkoon hin jiru inni waan akka mara haga gaazii kana miidhaa namarraan ga'u hin jiru jechuufanii garuu kun filannoo mataa keessaniidha. An akka ilaalcha kootiitii fi anillee hawwiin koo kanan barbaadu elektiriikii odoo ta'e amma fakkeenyaaf ani manan itti hojjedheeyyuu kan gaaziitii miti jechuudha kan elektiriikiiti. Homaa tokko wantumti ati isaa sodaattee isa waa tokko wanni jettu tokko hin jiru jechuudha.
hanga tokko gaazii beektu ka yeroo baay'ee gaaziin qilleensa xiqqoo argate hodhodhoo hagam akka miti mana sanii miti naannoo sanuyyuu hagam akka miidhu ijoolleen baay'een beektanii akkasuma immoo obboleewwan keenya keessaa intala amaaraa takka tiktokii gubbaarra kan deemtu waggaa 3 immoo waggaa 4 dura miidhaan ishiirra ga'e yoo laaltaniitoo jiraatan ta'e qaamni ishii nama baay'ee bareeddu turte garuu koonfideensii mataa ishii qabaachuuf ammallee karaa sooshaal miidiyaa dhuftee fayyadamaa jirti. Garuu meeqa keenyatu akkatti miidhamee as fa'aa waggaa jennee baay'ee rakkisaadha. Qaama ishee argitaniirtan jechuudha. Hagam akka ishiirra ga'e akkasuma immoo intala Oromoo kan taate Abudabii keessatti dhageessanii jirtan irratti dhodhoo'ee ishiin yeroo sanitti hin duune erga mana yaalaa galtee duute garuu hojjechiistuun ishii bakkuma sanitti akka duute dhageessanii jirtan jechuudha gaaziidhaan. Egaa waa'ee meeshaa kana gorsa wajjin wal qabsiisee tolfide kana isin jedhu kanaafuyyuu waan tokko biyyuma namaatti argineef jecha miidhaa isaatillee wal cinaa qabnee toodolaallee kan jedhuufan kana isiniif qoodee egaa akkuma dura dubbadde filannoon kan mataa keessaniitidha. Eenyumtuu filateetitti jiraata malee kan namni filateefiti miti kan jiraatu. Ani ayyaantun kan namni naa filate osoo hin ta'in ofii kiyya kan filadhettan jiraata. Atis akkasuma kan ofii keetti filatetti jiraata. Garuu miidhaan isaa immoo gaafa sirra ga'e anallee irra ga'e jechuudha. Namni tokko gaafa sitinaadhaan miidhamu namni kee gaafa miidhamu akka ofii miidhamteetitti ilaaliyan akkasittan beeka. Kanaafan akkas jechuu dandeessiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota kooyi odoo amma kaayyoo gaan kana meeshaalee tokko deeme karaa meeshaa isa kan qamashaa saniitti deema jechuudha. Isa kan karaa qamashaatitti hoggaan deeme qamashaa yookaan asumarratti isin teechisa. Meeshicha jechuudhaan argitanii nama nagaafate jira. Tarii namni biraatillee namni akkasii barbaada kan jedhu kan qabadhee too dhufe meeshicha asuma suuraa isaanii argitanii 2,200 jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Garuu gaafa meeshaa kana shaantaa keenya keessa goonu baay'ee kiiloo fuudhuu kan danda'udha. Sibiilota qaba. Sibiilonni isaa baay'ee ulfaatan biyya namaatti mana isaanii keessa wanti hunduu guutee jira argitanii too jirtan jedhee yaada. Gaafa laaltan meeshaa kiiloo fuudhuu danda'udha. Achi baattanii dhufuuf baay'ee xiqqoodha. Dhugaa dubbachuuf birrii kana shunkurtii kiiloo 2-3 akkas waggaa bittedha jechuudha. Shunkurtiin nuyyuu biyya keenyatti birrii 80 ta'eetu jira kiilooni. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Xeefidhaa waan bituu hin dandeenyedha. Kanaan bittan meeshaa kanaanii walitti fayyadamuu barbaadan isiniin jechuufan. Itti aansuudhaan kaawuyyaadha. Kan nagaafattanii kaawuyyaa isa kan bishaaniiti jechuudha. Kanuma achitti ittiin kaawuyyaa hirtanii warri nagaafattanii 3,000dhaan isiniin jechuu jaaladha. Kana 3,000dha. Kan immoo isa kan bishaan ho'isu sun isa yookaan immoo maalinni kan leetirii tokkoo fi gimmaashaa jechuudha. Bishaan kan ho'isu kan shaayitti shaayii fa'aa danfistan isatti danfistanii naqxanii akka 2,000 fa'aa jira jechuudha. Xiqqaanii fi guddaatu qaba. Xiqqaan qabatee too dhufe yeroo baay'ee bishaan ho'isuudha. Warri kan isa guddaa nagaafattanii egaa kan argamu naannoo biraatitti argamaadha jechuudha. Kan isa xiqqaati kanan qabadhee too dhufe amma karaa gaazii yookaan siriindariitti waggaan deemee isa buttaa gaazii isa kan milijaa ja'a qabu san jechuudha. Karaa isaatti waggaan deemee 50,000dha gaazii wajjin. Gaazii wajjin 50,000. Amma kanaadha kanan waggaan viidiyoo isin hojjedhe jiru kanaadha. Boru gabaa boruuti miti. Baay'een isin as keessatti beekuu qabdan gabaa kan har'aatii fi boruu garaagarummaa qaba. Kan akkasitti wal bira qabaatee ilaala yeroo baay'ee meeshaa nagaafattanii kaatanii torbee lamaan booda deebitanii waan san bitachuu barbaaddu jechuudha. Bootaa sanitti argamuu dhabuu danda'a. Yeroo baay'ee warroonni natti man amma fudhattaa naan jedhu amma fudhadhu waggaan jedhee meeshaa bakka sanitti taa'ee see gaafaa jedhu jechuudha. Haala kanaan hubadhaa warri bitachuu barbaadan isin jechuun jaaladhaa 50,000dha. Inni immoo kan daabbotii fi kan biddeenii gatiin isaa tokkodha. Isheen xiqqoon bakka feeta fudhattanii too deemtan yookaan xarapheezuma irra keessanitti illee teessanii tolchitan keessattuu mana kiraa keessa warri jiraattan ta'e mana keessanillee immoo olii kushiinaa keessa olii gadi deemtanii bakka feetanitti sakkaatanii tolfachuudhaaf akkasuma immoo mana nyaatatan baradhaa warri jettanii yaaddanillee ofii keessanii biddeen tolchuudhaaf waggaa barbaadan gatii ittiin baasu yookaan immoo baay'ee nama qacaruun barbaadu ganzaba kuutan qusadha warri jettanii biddeen ofii keessanii tolchitanii mana nyaataa banuu barbaadanillee gatiin isaa 12,000dha jechuudha. Gatiin isaa 12,000dha baay'ee rakasa. Dhugaa dubbachuun baay'ee rakasaadha. Ani kana guddiidha jedhee too ilaalu jechuudha. Sababbiin isaa isa kana ani hin beeku
dhugaa anumtuu na hawwisisa jechuudha eeleessan. Dhugaa amma keessattuu iyyuu eelee gaafa isaa qoraan hin tolchitu wal bira gaafa qabdee ilaaltu qoraan baay'ee guddiidha magaalaatti jiraatu murteessa malee magaalaa mana jiraatu keessatti qoraan kanumti ibiddaan qabsiifachuudha barbaaddu baay'ee tokko guddiidha jechuudha miti kan bittuu miti isiniin jechuufan. Kanaafuyyuu mooyyuu kana bittanitti odoo fayyadamtanii salphaatti biddee argachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan maabiraatiin jiddu galeessadha biyya keenyatti baay'ee bakka bakkaadha kan badu malee akkasumara hin badu. Isiniin jechuun jaaladha. Wanti hunduu maabiraatii ta'e baay'ee gaariidha. Isiniin jechuufan. Kana fakkaata. Itti aansuudhaan immoo waa'ee maashinii miiccati. Maashinii miiccati irratti illee gorsa takkaan qaba. Dhiifa manaa godhaa. Maashinii miicca automaatikidha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan irratti hojjetan. Biyya keenya bishaan ni bada. Maabiraatiin ni bada. Egaa kan hundi keenya wal qixxaannee jeneetara galfanna jechuuf nuti ijoollee biyya arabaa hojjennudha. Kanallee ilaalcha keessa galchuu qabna. Maashinii isa bantee ofii keetii bishaan keessa gannamu yoo maabiraatiin badee maabiraatiin kun rakkoo godhateetu yeroo baay'ee maabiraatiin guyyaa 4 guyyaa 5 yeroo taa'utu jira. Automaatikii irratti badee taanan kafana achi keessatti ajaa'a malee banuu hin dandeessu. Manuma araba kamittuyyuu namni jeneetara dhaben jiru ni beektu jechuudha. Oddoo isaanii keessa namni jeneetara dhaben jiru maaliif maabiraatiin akkuma addunyaa jettuu hin baddee jaa ta'eef iyyuu. Asis baddee rakkoo fa'aa uummatee gaafa torbaffaa geessutu jira. Gaafa rakkoon dhugaa yoo viidiyoo akkanatti gallakkisnu waanuma michootii wayii qabaannetii miti. Maabiraatiin baay'ee nu rakkisti dhugaan isiniin jedha. Innaa kana fakkaata odoo maashinii isa kan miiccaa maabiraatiin bade bantanii keessaa baasattanii bishaan isaa keessaa dhangalaastan odoo ta'e baay'ee tokko gaariidha. Sabbiin isaa bishaan dhangala'uuf maabiraatiin barbaadu seenuu zoorsista bootaa bishaan hin gannattu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Warroonni isaanii kafana miiccitan ni beektu. Warri hin beekne immoo achittuu isinitti argisiisan. Homaa tokko rakkoo hin jiru inni baay'ee salphaadha. Amma miiccaa namni rakkatee jira biyya keessatti dhugaa. Namni baay'ee kafana miiccuu dadhabee jira. Akkuma biyyatti jechuudha namni baay'ee sanafaa ta'eetu jira isiniin jechuufani. Kana fakkaata gatii isaanitti gizeen deebi'ee gatiin isaa 35,000. Kanallee guddiidha jedhee fudhadhu. Sababbiin isaa maashina tokko manatti galfattee kafana keetti miiccattee yeroo keetuyyuu qusattee jechuun halkan odoo miiccitee guyyaa hojii oolte mana wanni kafanni keetillee qulqulluu argatta. Asis qulqulluu taatee baatee hojjettee jechuudha. Dhugaa miicca baay'ee ulfaata. Harkaan miiccaa jira ijaa ta'eef nan beeka waan ta'eef jechuudha. Kafanni immoo baay'ee xura awwaaratu jira biyya keenyatti gaafa tokko kaawwattee kaawwannaan baafachuudha jechuudha. Anam akkas baay'ee narratti xura awwaarri baay'ee jira waan ta'eef kanan kaawwadhee irra oole nan baafadha. Kan biraan qayyaradha. Odoon hin beekin guyyaa lamaan booda kafanni kiyya baay'ata. Odoo kana bitattanii gaariidha isiniin jechuufan. Egaa kan meeshaaleedhaaf guyyaa har'aa kanarratti dhaabee jira. Haga viidiyoo barumsa qabdu walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Viidiyoo kana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Gorsas of keessatti qaba. Gatii meeshaaleetti illee of keessatti qaba. Egaa kan baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Bye bye.